saayinsiin waan uf duraa waytaraagu ilmi namaa waa sadi muudatuudhaaf deemaa nuun jedha. Inni duraa namni cufti uf dura gabra ta'a. Humni abbaa irree tokko dhufee ilma namaa cafaqeef jalatti dhiitee bulcha. Namni gaafas akka meeshaatti tajaajila. Afaan qawwee mootummaa quufee jalatti bula. Inni lamataatis akkasuma namni cufti gabra ta'a. Haa ta'u malee bakka kanatti mootummaan sibiila yookaan meeshaa waraanaa osoo hin taane miidiyaalee fi dawaalee sammuu hadoochuu fayyadama. Miidiyaadhaan oduu fi olola barbaadu ganamaa galgala itti guura. Akkasumas ilmi namaa gabra araadaa yookaan suusii ta'ee gammachuu argachuudhaaf akka isatti hirkatu taasisa. Inni sadaffaa fi kan haalaan nama sodaachisu ilmi namaa tarii dhabamuu isaati. Teeknoolojii fi roobootiin bakka ilma namaa bu'ee dalaga. Akkuma ilma namaatti roobootiin hedduminaan oomishamee dachee guuta. Addunyaan amma keessa jiraataa jirrus dhugaa kanneen ifatti nutti mul'isaara. Dhugumatti wantoonni kunniin sadan uumamuun isaanii waan hafu hin fakkaatu. Barri amma keessa jiraataa jirru bara rakkoo fi gadadoon guutameedha. Kallattii hundaan cinqaa fi cunqursaa malee raahaa fi rahmata argaa hin jirru. Haa ta'u malee barri kun baroota seenaa keessatti dabarsine caalaa irra wayyaa akka ta'e akka amanu nurraa fedhan. Sababni isaatis walitti fufiinsaan ilmi namaa jijjiiramutti jira. Walitti fufiinsaan diinagdeen guddataa jira. Teeknooloojiinis barumaan haara'umaa jira. Akkasumas mirgi dhala namaa kabajamuu irratti dhawaatumaan fooyya'insa garagaraatti godhamutti jira. Mirgoonni haarofni guyyumaan uumamaa jiru. Dhiirri dhiira fuudhuu, intaltis intalatti heerumuu mirga qabdi jedhaa isa jijjiirama jedhanii waaman kana nu barsiisan. Gabaabumatti ilmi namaa ammaan tana bakka akkaan gaarii irra jiraa jedhameera. Gaarommina maaliin madaallaa? Dhugaan jirtu hoo maalisiin? Mee haala ilmi namaa itti jiru xiyyeeffadhaatii ilaalaa. Daa'imni tokko gaafa dhalaterraa kaasee aga gaafa du'ee dachirraa godaanutti dhaabbata wahii itti hirkatee dhaabbata wahii keessatti hidhamee jiraata. Dhaabbata mootummaa kan hospitaala jedhamu keessatti dhalata. Akkuma garaa haadhaatii baheen ogeeyyonni dhaabbata kanaa qabanii miizaana gubbatti hamma isaa bikkanii talaallii isaaf kennanii jiruu takka jedhee jalqaba. Guyyaa muraasa booda dhaabbata kana keessaa bahuu mala. Turtii booda ammas gara dhaabbata biraatti jijjiiramuun dirqama itti ta'a. Biyyoota amma guddanne jedhan keessatti dubartoonni hedduun abbaa warraa malee ilmoo godhatu. Kun ammoo haati waan ilmoo ittiin guddistu dhabdee akka rakkattu taasisa. Rakkoo tana jalaa bahuudhaaf dirqama haati hojjetuu isii barbaachisa. Haa ta'u malee daa'ima bakka keettu hin qabdu. Kanaafuu daa'ima san dhaabbata biraa kan isiif eegu bira geessiti. Daa'imni sunis dhaabbata duraatii bahee dhaabbata lammataa seene jechuudha. Asittis ogeeyyonni daa'imman kunuunsuun leenjifaman waan isaan bira jiru isa barsiisan. Daa'imni sun gaafa umriin isaa ganna 4 ta'u ammas dhaabbata biraatti ceesifama. Sunis mana barumsaati. Ogeeyyonni hedduun ammas isa marsanii daqiiqaan isa to'atan. Barumsa barbaachisu kan mootummaan bocee lafa kaa'e seeraan fudhatuu isaa mirkaneeffatu. Lammii seera biyyaatiif bulu lammii biyya saniif ta'u akka ta'uuf jecha guyyatti sa'a 8tiif torbaanitti guyyaa 5f imaammata mootummaa obaafama. San booda gaafa ol jabaatee guddate gara kolleejjii imala. Kunis dhaabbata biraati. Asittis ogeeyyonni ciccimoon kan profeeshinaala ta'an ammas daa'ima guddate kana leenjisan. Eega eebbifamee baheen booda ammoo dirqama biraattu isa eeggata. Maallaqa mootummaan isa irratti dhangalaasee isa barsiisaa ture deebisee kafaluu qaba. Kanaaf jecha dalagaa barbaada. Hedduun namaa waan baratee fi eebbifameen dalagaa hin argatu. Hamma dalagaa sirrii argadhu jedhee dalagaa xixiqqoo tan yeroof taatu maallaqa ittiin argatee garaa ittiin qabbaneeffatu faana dhaha. Gariin carraa yoo qabaate dalagaa gaarii argatuu mala. Ta'us gabra mindaa ta'ee dhaabbata isa qaxare keessatti hojjeta. Guyyaa guutuu iddoo hojii oolee dadhabee gala. Tarii bultii ijaaratee ilmoos qabaachuu danda'a. Haa ta'u malee ilmaan isaatis dhaabbata isaanii kan mana barumsaa jedhamu keessatti dadhabaa oolanii galan. Hunduu osoo wal hin argin gara hojii ofii deeman. Waggaa 40 fi sanii oliif haala kanaan hojjetee soorama baha. Maaltu beeka umrii kanatti bultii diigee kophaa jiraata ta'a. Ijoolleen isaa tartiibuma inni keessa dabrisan keessa ce'uuf biyyaa bahanii jiruu tolfataa jiru ta'a. Kanaafuu umrii isaa kan xumuraa kophaa jiraatuu jalqaba. Tarii mana manguddoota keessatti kunuunsan keessatti dhaabbata xumuraa keessatti jireenya isaa goolaba. Haala kanaan gaafa dhalaterraa kaasee hanga du'ee godaanutti mootummaan to'atamaa dhaabbatoota gara garaatiin bitamaa jireenya isaa fixa. Maaltu beeka gaafa du'u mana isaa keessatti kophaa du'uu danda'a. Namni du'uu isaatuu quba hin qabu. Torbaan booda wayita fooliin reeffa isaa mana inni jiraatu keessaa bahee naannoo jeequ qaamni mootummaa dhufee jismii ajaawee naannoo jeeqisan fuudhee fageessee bakka hin argamnetti gata. Dhaabbata irraa dhaabbatatti osoo godaanu osoo hin beekamin dacharraa godaana. Haalli kun waan haarawaa miti.
biyyoota guddanne jedhan keessatti aadii ta'eera. Warri gammachuun dachii tanaa meeshaa calaqqisaa dachii tanaarraa argama jedhee amanee faana dhahaa jiru dhugaa tana keessa jiraataara. Akka warra kanaatti gammachuun dhugaa jannata ganda irraa boodaa sanitti hin argamu. Sun waadaa qabatama hin qabne. Qaamni qabnu kana qofa. Meeshaan jirus kanuma amma argaa jirru kana. Kanaafuu gammachuu argachuudhaaf qaama keenya kana gammachiisaa dhibee fi dararaa ammoo ofirraa hir'isaa jiraatuu qabna jedhu. Akka warra kanaatti gammachuu gaarii argannee gadda kan ofirraa ittisuu dandeenyu yoo qabeenyaa fi tajaajiloota amma jiranitti fayyadamneedha. Ilma namaatiif soorata hedduu kennuun, bashannansiisuun, meeshaalee elektirooniksii hedduu oomishuun, teeknoolojii guddisuun jireenya ilma namaa salphaa godhuu qabna jedhu. Meeshaa fi tajaajilli ilma namaa argatu hedduu yoo ta'e gammachuun isaatis akkasuma ni heddummaata yaada jedhuun guutamaniiru. Bara kana makiinaa adii kan gatii rakasaa qabaachuu dandeetta. Bara biroo makiinaa ammayyaa kan biluutuuzii fi GPS qabu qabaachuu malta. Adadumaan guddattee makiinaa shofeera malee deemu qabaachuu dandeessa. Oomishnis heddummaataa jira. Jijjiirama jechuun isa kana jedhanii amanu. Guyyaa guyyaan yookaan waggaa waggaan waan haarawaa jijjiirataa deemuudhaan of gammachiisi jechuun dhaadannoo isaaniiti. Addunyaa warra calaqqisaa keessatti gammachuun karaa lamaan argama. Inni tokko karaa kaapitaalistii yoo ta'u, kan lammataa ammoo karaa kooministiiti. Akka warra kaapitaalistiitti gammachuun ilma namaa meeshaa hedduu argachuu fi tajaajila quubsaa hedduu argachuu irratti kan rarra'eedha. Adada meeshaa heddummeessineen akkasumas ilma namaatiif tajaajila kennuu yoo bareechisne gammachuun ilma namaatis dabalaa deema. Walqixxummaan bilisummaa fi galmi ilma namaa gahuu barbaadu yookaan jannatni karaa kana qofaan milkaa'e jedhanii amanu. Ilaalchi warra kooministiitis kanarraa addaa miti. Ilmi namaa gammaduu kan danda'u akkasumas ilmaan namaa jidduutti walqixxummaan argamuu kan danda'u yoo meeshaa fi tajaajila hedduu oomishnee biraan geenye jedhan. Garaagarummaan kaapitaalistii fi kooministii galma gahamuudhaaf yaadameetii miti. Akkaataa kamiin ilma namaa gammachiisna kan jedhu irratti wal dhaban malee maaltu ilma namaatiif barbaachisa kan jedhu irratti takkaa wal dhabanii hin beekan. Karaa kiyya kanaatu si baasa. Karaan kee qilee nama geessa jedhaa tooftaa ofii qopheeffatan irratti wal dhabu. Meeshaa qaqqaalii bitachaa tajaajila akka gaariitti argachuun kun bilisummaa fi gammachuu jedhamu san nu gonfachiisaa laata. Dhugaadha wantoonni nama gammachiisan ni jiru. Bu'uuraalee ilma namaa kanneen jedhaman wantoonni akka uffataa, soorataa fi iddoon jireenyaa waan gammachuu ilma namaatiif dirqamatti barbaachisanidha. Ta'us gammachuun ilma namaa irra hedduun isaa oomishaalee irraa kan argamuu miti. Gammachuu wal jaalalaa fi waliin jireenya waahila jireenyaa faana taasifamurraa argamutu jira. Eega bultii jaaranii booda ijoollee argatanii ilmaan waliin guddatanii dulloomurraa gammachuun ni argama. Qaama hawaasaa tokko waliin walitti dhufanii dhaabbata kaayyoo tokko qabu hundeessanii galma gahinsa kaayyoo saniitiif hojjetanii milkaa'uudhaan gammachuutu argama. Gammachuun kunniin gammachuu warra maateriaalist yookaan warra meeshaa leellisuutii miti. Sababa kanaaf jecha warri kun gammachuu akkanaa kana waan birootiin bakka buusuudhaaf raatayaa jiran. Walitti dhufeenya uumamaa kan namaa fi bineensi irratti waliigale balleessanii kan ofiitiin bakka buusuudhaaf hojjechaa jiru. Fedhinaa walqunnamtii saalaa qabdu karaa appilikeeshinii walqunnamtii saalaatiin yookaan poornoogiraafiitiin guuttachuu osoo dandeettu maaf namatti heerumtee yookaan fuutee itti gaafatamummaa dabalataa ofirratti feetee of cinqitaa? Ilmaan kee guddisuudhaaf maaf dhamaataa? Ilmoo ofirraa dhiisi. Yoo qabaatte ammoo ilmaan kee dhaabbilee oolmaa daa'immaniitti kenni. Ati ammoo olii gadi fiigii hojjedhu. Miidiyaalee hawaasaa fi wantoota biroo irratti haasawa mimmiidhagoo namoonni taasisan dhageeffataa abdii horachaa gammaduu osoo dandeettu amantii jechaa dhaabbata wahii keessa seentee gooftaa gabbaruudhaaf cinqamummaaf barbaachise jedhan. Teeknoolojii warra meeshaa irratti rarra'ee kanatu hawaasa ammayyaa kan meeshaa ta'e meeshatti rarra'u uume. Namni ammaa akka durii gamtaan jiraachuurraa kophaa jiraachuu filataa jira fakkaata. Osoo wal bira jiru walirraa fagoo jira. Kun ammoo hawaasa cinqamaa, hawaasa kophaa jiraatu, hawaasa gaddaan guutame kan ilma namaarraa fooyamee kophaa jiraatu uume. Sammuun ilma namaa uumamaan akka qulqulluu irratti uumame sanitti wantoota artifishaala ammaan tana uumaman kana fudhatuuf ni rakkata. Warri miidiyaa fi qabeenya to'atan olola kana ganamaa galgala itti dhiibaa humnaan amansiisaa jiru. Ilmi namaa ammaan tana hammayyaawee jedhamu jireenya sobaa jiraachuudhaaf jecha farshoo hedduu dhuga, dawaa garagaraa fudhata. Dawaa hadochaa fi dawaa cinqaa namarraa dhoorku fudhata. Kanuma waliinuu waggaa waggaan namoonni of ajjeesan dabalaatuma jiran. Keessattuu hawaasa qaroomi jedhamu keessatti rakkoon kun haalaan hammaatee mul'ata. Haalli ilmi namaa amma itti jiru kan addaati. Warri maateriyaalisti jedhaman gammachuu maallaqa namni argatuun walitti hidhan. Adada galiin nama tokkoo dabaluun gammachuunis ni dabalaa jedhan.
haa ta'u malee qorannoon biyyoota guddatan keessatti godhame akka mul'isutti galiin guddachuun gammachuu namootaa hin deebisne inumaa faallaa saniin gammachuu namaa ni fageesse. Namni tokko wantoota bu'uuraalee ta'an kanneen akka manaa, nyaataa fi uffataa yoo guuttate sadarkaa tokko xumuree jira. Haa ta'u malee namni kaleessa wantoota bu'uuraalee kanniiniif hojjechaa ture eega wantoota kanniin argateen booda tabiraa fiduudhaaf wixxifata. Dura gammachuun isaa wantoota bu'uuraalee ta'an guuttatuu irratti kan hundaa'e ture. Amma garuu gammachuun isaa ni jijjiirama. Gammachuun isaa durummaa fi hawaasa hojii jiraatu keessatti ol aanee mul'achuu irratti rarra'a. Dura humaa hin qabu ture. Amma garuu namoota qaban keessaa irra caalaa ta'uuf hojjeta. Ka duraan waan si barbaachisu guuttadhu gammadi jedhamaa ture, amma ammoo namoota naannoo kee jiran waliin dorgommii gammadisa jedhutti jijjiirama. Sababa kanaaf jecha namni qabeenya miiliyoonotaan lakkaawamu qabu hawaasa biiliyoonara ta'e keessatti yoo jiraate gammachuu hin qabu. Namni biiliyoonara ta'e ammoo hawaasa meegaa biiliyoonara ta'an keessa jiraataa gammaduun itti ulfaata. Amma dubbiin isaa maal qabdaa irraa gara hagam qabdaatti jijjiirame. Hanga waan warri naannoo isaa jiru qaban caalaa qabaatutti gammachuun isaa zeeroodha.